Ashama ordoftoota chaanaalii kiyyaa baganagaan kara chaanaalii kiyyaa dhuftanii chaanaalii kiyyaa faaraa yoo taatan subscribe godhaatii kara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Har'a waa'ee obboleettii keenya dheengaddaa Beirut keessatti buqattee tan dubbachuu dhufe jechaadha. Obboleettiin keenya dheengadda miidiyaa irratti yoo argitan aduu guyyaa irreechatu baay'ee yoo taphattee kolfitu argine jechaadha. TikTok irratti arginu. Amma dheengaddaa biyya lafaa kanarraa buqattee jirti jechaadha. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa, baay'ee tokko karaanatti, baay'ee tokko natti dhagahame jechaadha. Rabbi lubbuu ishee yaamaaru gannata samaayii ishee galchu jechaadha. Obboleettiin keenya akkatti ishee lubbuu ishee darbee baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Akka miidiyaa irratti arginetti kan feesbuukii sooshaal miidiyaa irratti akka arginetti abbaan manaa ishee birrii waggaa 4 isatti akka ergaa turtee fi niitii biraa kan haadha manaa biraa akka irratti fuudhee dhageenye jechaadha. Dhugaa rabbii jechaadha baay'ee nama gaddisiisa ta'ullee obboleettiin keenya obsaa fi tasgabbii godhattee lubbuu ishee baasuu baattee baay'ee bareeda ture jechaadha. Maaliif hojjettanii lubbuun keenya baay'ee qaaliidha. Lubbuun keenya birrii waggaa 4 hin bitamtu. Lubbuun keenya baay'ee wuddiidha. Lubbuu keenya Waaqayyoon nu kenne. Lubbuu keenya Waaqayyoo aduu tokko dhufee fudhata. Akka nu kennetti maaliif nu lubbuu keenya baasna? Inni akka nu kennetti dhufee fudhata. Nu maaliif harka keenya lubbuu keenya Waaqayyo nu kenne lubbuu keenya qaalii kana harka keenyaan baasna? Cubbuudha koo. Cubbuudha baay'ee cubbuudha jechaadha. Lubbuu keenya baasuun obboleettiin keenya gizeessan tasgabbooftee obsa godhattee nan beeka inni ulfaata biyyoorummaa keessatti. Dhugaa baay'ee ulfaata maaliif biyyoorummaa keessatti aizoosh siif jira. Wanti kun hin jijjiirama, wanti kun hin qayyarama, nama siin jedhu hin qabdu. Biyyoorummaa keessatti baay'ee ulfaata. Gadda tokko dabarsuudha jecha baay'ee ulfaata. Giruu ta'ullee lubbuu isheetii tasgabbooftee obsoo fi gootee keessa dabartee abbaa manaati soo ta'e dhiiratu deeme dhiiratu dhufa yaadeemu marrakkoo yaadeemu bakka dhiirri biraatis hin dhufaa fi lubbuu ishee baasuu baatte birrii waggaa 4 taate birrii Beirut keessa tammam taati ammuma fe'urtee lubbuu ishee yoo akka kiyya lubbuu ishee baasuu hin qabdu turteeyudha. Yaa baay'ee ulfaata biyyoorummaa keessatti wantoonni aizoosh jabaadhu si wajjin nan jira kan nama siin jedhu hin qabdu maatii of cinaan qabdu obboleessan qabdu obboleettiin qabdu biraa giru ta'ullee obsuu qabda. Obsitee qanii kana guyyaa kana dabarsuu qabda turteeyudha. Yaa uma gochuu hin dandeenyu obboleettii keenya lubbuun ishee darbee jira jechaadha. Obboleettii keenya kanarraa namoonni baay'een baranne. Obboleettii keenya kanarraa barachuudha. Warri gaa'ela godhatanii biyya Arabaa dhuftanis, warri jaalallee qabatanii biyya Arabaa dhuftanis obboleettii keenya kanarraa barachuu qabna. Dhiirri Itoophiyaa keessatti booledha yoo si ga'een booda booledha si gaggeessee yoo booledha deebi'ee booda inni hin qayyarama. Kara biraatti jijjiirama jechaadha. Maaliif birrii ammam fiddii inni yaadduun isaa akkamitti birrii fiddii moti akkamitti birrii fiddii moti birrii yoom ammam fiddii birrii ammam argatti bakka amma birrii kan lafuma hartee waan isatti argitutti fakkaata. Sila kanaafuu birrii keechan qabadha. Birrii keechantu sin kabajiisa. Birrii keechantu jaalala fida. Amma jaalal birrii teera. Abbaan manaa birrii teera. Wanni hunduu birrii irratti maashita akka maashitigeetitti koo isbiin bulaan birrii irratti laxxafamee jira. Sila kanaafuu birrii keechan qabadhaadha. Birrii keechan hin baasinaa. Birrii keechan jaaladhaa bakka. Maaliif akkatti fiddan hin beektu muti birrii keechan? Ijji daa'ima xiqqishuu ijji guddaa ziqqi kaffisin godhanii koo kan birrii kana fidanni jechaadha. Sila kanaafuu birrii keechan jaaladhaa. Maatis gargaara. Yoo gargaartan giruu likkumatti gargaara. Bilikkiitti gargaara maatis yoo gargaartan ofii keechan of qayyara. Baankii yoo qabaatan baankii keechan irratti birrii keechan galfadhaa. Aduu biyya galte abbaa manaati soo qabaatte abbaa manaa keessaniin wanna qayyaruu barbaaddisan isa wajjiniin deemti biyyoo galtetti wajjiniin wal qayyaraa. Asteecha giruu birrii ergitee mana biti lafa biti mana biteetteen inni lafa simbitaa mana simbitaa. Giruu mana keessan keessatti niitii biraatitti fuudhee galcha. Nama meeqa takkanatti gooyyoome. Nama tokko muti nama lamaa muti nama baay'eedha dhugaa rabbiis ni jedha.
nama baay'eetu lafa bitee lafa gabiteen booda haadha manaa biraa irratti fuudha. Ishiin garuu biyya Arabaatetti kushiina Arabaa keessatti asii fachi kaattee jiraatu. Kanarraa biyya Arabaa nama hundaaf tolteen jiraattu. Kan nyaata dhabanii kan dhugaatii dhabanii jiraatantu jira. Birriin akkatti dhufu biyya Arabaatetti nutu beeka nu warri keessa jiraanne jechaadha. Nu warri keessa jiraanne warri nu birrii isaanii fudhachaa jirru birriin akkatti dhuftu ni beekna. Sila kanaafuu birrii keessa sirriitti jaaladha. Birrii keessa namatti hin beekna. Maatis gargaara garuu maatis likkumatti gargaara. Maaliifi hundumtuu birrii waan lafa hartee fiddetti ergitu sanitti fakkaata. Kunis hootti dawwaltee nagaa gaafatti kana naaf dikootume sin jedha. Bilbiladha, koompitariidha, laaftooppeedha. Ati garuu akkamitti fidda birrii kee? Lakki birrii kee dadhabdee koteechuma ka'umsa dadhabdeeti. Sila kanaafuu birrii keessan namatti hin kennan. Oo akka yaada kiyyaa birrii keessan qabadha. Obboleettiin keenyas kana jecha aartee lubbuu ishii dabarsite jechaan. Amma lubbuu ishii dabarsitu orubaatee maaloo yaa Oromoo kuna gargaaraa jettee namni ishii gargaaru nama meeqa ani ijoollee biyya Arabaa jirtu dhugaa Rabbi baay'een isaanitti gammada. Maaliif gargaarsa hojjetanii tokkoffaadha gargaarsa irratti. Na gargaara hojjette nama meeqatti ishii gargaara. Nama meeqatti ishii gargaara dhugaa Rabbi birrii ishiin oggaa furii sarratti ergite kana caalaa argachuu hin dandeechi. Birrii immoo ishiin hojjettee fidde. Lubbuu ishii kan dabarsitu birrii muti kan ishii hojjetee fidu. Ishiitu birrii hojjetee fida malee. Sila kanaafuu wanna goonu hundaa biyyoorummaa keessa jirraa birriidha jecha biyyaa baanee birrii keenya sirriitti qabachuu qabna. Birrii keenya asiifachi zimjennee ammaaf birrii harkaa qabnennee birrii keenya biyyatti hin bazabbazin. Maatii soo gargaartan xiqqeessatumatti gargaara. Jaalallee barbaaddanii abbaa manaa barbaaddanii miidiyaarraa jaalalleen jedhana jaalalleen miidiyaarraa dhufu ni birrii barbaada. Milaala Facebook irraa dhufee si habaru hoggaa meeqa hojjeta sin jedha. Hoggaa meeqa hojjette maal si galche? Biyyeessa jirta sin jedha. Maal qabda sin jedha. Mi yaada maal isa galche mee hoggaa meeqa hojjette maal taatee dhiiruma dhiirri biyya keessa jiru akka jiru kan nama barbaadu batalee shamarran biyya Arabaa kan barbaadan birriidhaaf hin qabdi jedhu bakka maal akka argannu irratti garuu Rabbi haa beeku hin qabdi bakka birrii tan akkuma godhanii akka nu harkaa baasanii nyaatan barbaadu. Sila kanaafuu yaa ijoollee Oromoo koo yaa qaqqaaliiwwan koo birrii keessa sirriitti jaaladhaa birrii keessan qabadhaatii deemaa kara biyya keessanii galaa. Amma obboleettiin koo takka hoggaa meeqa hojjette hoggaa torba hojjettee lafa bitteetteen abbaa manaa ishee hoggaa 5 biyya keessatti Finfinnee keessatti waliin jiraatan lafa bitteetteen nuuroo kiyyan qayyarettee biyyaa baatee jechaan lafa bittee mana bareedaa irratti ijaare egaa mana bareedaa fi shaggaa irratti ijaareen booda inni maal godhe haadha manaa biraati irratti fuudhe. Haadha manaa fuudhee haadha manaa biraa wajjin jiraata. Obboleettiin kiyya kun garuu lubbuu ishii kiyyan dabarsan jenne akkam godheeta yaa hiriyoota koo sila abbaa manaa kiyya kan baay'ee jaaladhu jaalallee kiyya kan ture abbaa manaa kiyya kan ture kana dhabe akkam godheetan birrii kodeeffadhaa birrii immoo nu warri biyyoorummaa hin beekna birrii akkamitti akka erginu alaan birrii ergaa jirra. Sila kanaafuu akkamittan birrii kodeeffadhaa eegan abbaa manaa koo dhabe jettee hiriyoota ishiitiin mari'atti. Sila kanaafuu yoo kan dandeessan taatan birrii keessan namatti hin kenninaadha. Birrii keessan ofuma keessanii akkaawuntii keessan irratti cammiqqu godhaa qabadhaadha. Aduu biyya galtan birriin keessan kabajjeesti. Yoo baastan immoo sin harkaa baddes ofirratti faradina lubbuu keessan irratti faradina. Lubbuun keessan baay'ee qaaliidha baay'ee wuddiidha. Lubbuu Rabbi sin kenne irratti faradina. Dhugaa Rabbi sin jedha. Birrii keessan qabadha galaatti deemaaf qayyaraa deemaa jaalallee qabadha deemaa abbaa manaa qabadha hundas sin barbaada yoo biyya galtan hundumtuu sin jaalata keessaa maxaraati Oromoon asii onnaan irraas bartanachiis abbaa manaati soo ta'e abbaan manaa kan si fuudhu si danda'uuf malee ati si danda'uuf muti isatu si fuudhe malee si muti kan isa fuudhe. Sila kanaafuu of danda'uuf bulchu kubaasaa namni tokkichisaa bulchuu dadhabe kan birrii keetti ergitu birrii keetti ergi nama tokkotti birrii kee cammiqqu godhi qabadhu. Dhiira birrii sin jedhu bulookiidhaan achi firaarii. Birrii keessan jaaladhaa
birrii keessa nuu qabaatan hunda sin jaalata, hunda sin kabaja, hundatu kaffi ziqqisni jedhee sin jiraata. Sila kanaafuu birrii keessa of eega yaa ijoollee Oromoo koo. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Biyya keessanii nagaan akka baatanitti nagaan galaa. Biyya keessanitti haatee si eegdi, abbaan kee si eega, obboleewwan kee si eegu. Nama baay'ee hedduu sin jaalatu qabdan, nu jaalatu qabdan. Maatiin keenya intalti too baatee oomnaa galti yoom deebitee kara biyya isheetti deebitee dheenyu eeggata jaba baasanii jecha. Sila kanaafuu nu immoo waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 turre kanarra mul'atu.